warra kana obbo Caalaa baga nagaan dhufte. Egaan akkam jirtu daawwattoota keenya kun har'as akkuma baratame keessummaa haaraa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'aa obbo Caalaadha. Obbo Caalaa waliin gaaffiif deebii gabaabaa taasifna. Nu hordofaa isiniin jenna. Egaan obbo Caalaa irra deebi'ee baga nagaan dhufte isin jedha. Obbo Caalaa gara gaaffiif deebii keenyatti seenuun duratti cheekaappii waan jedhamu waan yeroo hunda taasifnu jira. Inni immoo qulqullina dhiheessii keenyaa eeguuf jenneetiin kan taasifnudha. Kanaaf sagalee kee ilaaluudhaaf yeroo tokko naaf qufai. Takkatti naaf deebisi. Baay'ee gaariidha sagaleen kan kee baay'ee gaariidha. Haa ta'u malee tooniin isaa keessatti sagalee sobaas waan qabu fakkaata. Haa ta'u mee egaan obbo Caalaa dhimma kee ilaalchisee namoonni waan garaagaraa kaasu. Namoonni tokko maal jedhu amma obbo Caalaan Harvarditti barnoota barataatiin jiramoo barnoota dabarsaatiin jiraa jedhu. Tokko ammoo lakki obbo Caalaan Harvardirraa qulqulluudha. Hojii guyyaa yookiin qansira ani jenne kaa'isaantu jedhe. Qansiraa waan hojjetu qaba malee obbo Caalaan Harvardirraa qulqulluudha jedhe. Mee inni kun akkuma jirutti ta'ee garuu kan namoonni akka gaaffitti yeroo garaagaraa kaasaatiin jiran bifa amma arginu kanaan obbo Caalaan barnoota barataa jira yoo kan jennu ta'e barnoota isaa kanaan baratee gara fuulduratti kaayyoon isaa maal godhuudha jedhu. Maal jettan? Ardiif samii walitti dhiyeessu. Kan biraawoo? Qilleensarra deemuudha miilaan. Qilleensarra jechuun akka allaattii. Tole egaa garuu obbo Caalaa nama yeroo jalqabaatiif qilleensarra miilan deemu waan taateef daawwattoota keenyaaf akkamitti akka qilleensarra miilan deemtu yeroo tokko daawwattoota keenyaaf. Inga bui. Tole egaan obbo Caalaa inni biraan ammoo waa'ee dhimma feesbuuka jaawara ilaalchiseeti namoonni itti dhiheenya si quba qaban akka nuuf gabaasanitti obbo Caalaan feesbuuka Jawaar Muhammad himatuudhaaf yookiin ammoo kasasuudhaaf ambaasaadara ta'e tokko bira dhaqee ambaasaadarichi obbo Caalaa raajii godhee jedhu. Meeroo feesbuuka Jawaar Muhammad himachuudhaaf ambaasaadaricha bira dhaqeetti maaltu ta'e ambaasaadarichi maal godhe? Ijuma keessa na laala ambaasaadarichi. Ani uma godhu dhabee lafa laala. Ija keessa na laala. An lafuma laala waan ma godhu dhabe. Maaliif himata keetifoo deebiin isaa maal ture? I'm no longer interested in this naan jedhamu. Ammumarraa qabee ani interestii irraan qabu kana naan jedhe. Lamuun atti himin naan jedhe. Dhumarratti hoo maal sin jedhe? You are done. Go home man. Go home. Garuu obbo Caalaa kana hunda godhuuf maaltu sirratti seeme? Wanta na gubee jira. Isin hin beektan. Maali elektirikiidha? No. Maal ree kan akkanatti si gubu? Hinaaffaan. Edaa dhugaadha. Ani bar yeroo namoonni baay'een bar Caalaa kan akkana godhu hinaaffaadha jedhan. Dhuguma hinaaffaadha jedhaa bar. Ni hinaafa sirrii. Baay'ee gaariidha obbo Caalaa. Yeroo tokko akkanatti dhugaa dubbachuun fayyaa gurraatiifis baay'ee gaariidha. Egaan inni biraa immoo obbo Caalaa har'a barreeffama tokko sooshaal miidiyaa irratti argeetu ture. Warri sooshaal miidiyaa kun baay'ee gaarii miti. Haa ta'u malee barreeffamichi maal jedha? Caalaan yeroo feesbuuk laayivii bahee haasa'u makiinaa marii hin qabne jedha. Ani immoo kunis hagam dhugaadha jedhee gaaffinatti ta'e. Meegaa ati immoo akkamitti ibsita osoo si gaafadhe? Caalaan yeroo feesbuuk laayivii bahee haasa'u konkolaataa fireenii hin qabne.